Kun Raadiyoo Sagalee Oromooti. Raadiyoon Sagalee Oromoo torbanitti guyyaa 3 wixata roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a 7 hamma 7 walakkaatti kan isiniif darbu. Tamsaasni dambalii gabaabaa meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,850 fi karaa intarneetii oromovoice.org darbu kun amma jalqaba. Kun Raadiyoo Sagalee Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo akkam jirtu? Harri onkoloolessa 26 bara 2016. Qophiileen keenya har'aa tibbanaaf malli jireenyaa tartiibaan qophaa'anii jiru. Oduun har'aas waan Oromiyaan keessa oole quba nu qabsiisa. An lalisee wadaajootii amma gara oduu irratti sin dabarsa. Akka mul'atan dhaggeeffattoota keenya oduu saati kanaaf qabnu sin dhageessisaa Annaa Basaa Waaqjiraati. Diddaan Oromoo ammallee biyya keessatti jabaatee wayitatti fufee jirutti ilmaan Oromoo bakka adda addaarraa hidhaman immoo walitti guuramanii gara xollaa fi manneen hidhaa adda addaatti guuramaa akka jiran beekame. Odeessa Oromiyaa godinaalee adda addaa keessaa dhugaa jiru akka hubachiisutti diddaan Oromoo bifa adda addaatiin itti fufee jira. Diddaan kun keessumaayyuu caasaalee wayyaanee dadhabsiisuu akkasumas ergamtoota wayyaaneef akeekkachiisa kennuu fi kanneen akeekkachiisa kana didan immoo barumsa olaanaa kennuu fi irratti kan xiyyeeffate. Hojiin kun haala iccitawaatiin wayita gaggeeffamaa jirutti mootummaa wayyaanee shororkaa guddaa keessa galuudhaan ilmaan Oromoo qaroodha kan ittiin jedhee fi kanneen xiyyeeffannaa itti kenne mara hidhuutti jira. Hidhaan jumlaa kun yeroo ammaa kana sadarkaa olaanaatti guddatee jira. Hagammaatti ilmaan Oromoo gara 16,000 ol ta'an hidhamanii akka jiran beekameera. Diddaa kana dhaabsuudhaan mootummaa wayyaanee labsii yeroo atattamaa kan labsii gabrummaa jedhamee beekamu labsuudhaan yeroo amma godinaalee Oromiyaa keessaa ilmaan Oromoo qaroo hidhuu fi ukkaamsuutti jira. Ilmaan Oromoo bakka adda addaatti qabamanii ukkaanfamanii yeroo ammaa kana gara xollaa itti geeffamaa akka jiran beekameera. Halkan kaleessaa Anfilloorraa ilmaan Oromoo gara 50 ol ta'an halkan keessa qabamanii gara xollaa itti geeffamaniiru. Akkasumas naannoo Oromiyaa giddugalaa jechuun Sabbataa, Walisoo, Walqixxee naannoo kanarraa ilmaan Oromoo qabaman immoo guyyaa har'aa gara xollaa itti geeffamuun isaanii beekameera. Hidhamtooti garii gara Maayikalaawwitti yoo geeffaman hidhamtoonni garii immoo gara manneen hidhaa kan akka Uursootti geeffamaa akka jiran illee hubatameera. Oduun Eddasudoo gallee nu ga'ee akka ibsutti immoo guyyaa har'aa gara waaree boodaarraa eegalee hidhamtoonni siyaasaa naannoo Sabbataa, Oolotaa, Mugar, Adaa, Bargaa, Walisoo, Bachoo fi Burraayyuu akkasumas Sulultaa fi Aqaaqiirraa konkolaataa baasii nama taataa yookaan iskaay baasii fi KKF 24 ta'anii fe'amanii gara xollaa itti geeffamaa akka jiran beekameera. Hidhamtoonni kun fuulduraaf duubaan paatroolii raayyaa ittisaatiin eegamaa akka turan odeessi kun dabalee ibseera. Gama kaaniin koomaandi poostiin Oromiyaa keessatti bakka adda addaa dhaabbatee jiru yeroo ammaa kana sodaa guddaa keessa galee akka jiru beekameera. Dameeleen koomaandi poostii kunneen hoteela gurguddaa keessa qubatanii eegumsi guddaa godhamaa fi akka jiru beekameera. Gariin isaanii Oromiyaa giddugalaa keessatti hoteela naannoo Walisootti argamu kan guyyaatti birrii 650 kaffalamu baasanii akka bulaa jiranii fi hoteela kanatti namni siquu akka hin dandeenye beekameera. Bakka adda addaatti immoo guyyaatti gara 15,000 olii baasaa akka jiran beekamee jira. Kanneen hojii koomaandi poostii kanarratti ramadaman immoo olaantummaadhaan kan hojjetaniif kan raawwatan ilmaan Tigraay akka ta'an beekameera. Isayyuu humna waraanaa keessaa kan filamanii fi humnoota tikaa keessaa kan baba'an akka ta'an beekameera. Miseensonni OPDO garuu haala kana keessatti ergamuun ala waan tokkollee gochaa akka hin jirre beekamee jira. Guyyaan fincila diddaa gabrummaa kan waggaa 11ffaa kabajuudhaaf sochiin adda addaa gaggeeffamaa jira. Oromiyaa keessaa biyya alaa keessatti ilmaan Oromoo fincila diddaa gabrummaa kan bara 2005 labsame hagammaatti bifa adda addaatiin adeemaa jiru yaadachuudhaaf qophii adda addaatti jiru. Fincilli diddaa gabrummaa yeroo jalqabaaf 9 bara 2005 akka labsame kan beekamu. Fincilli kunis diddaa Oromoo bifa adda addaatiin adeemaa ture yeroo tokko bifa qindaawaan gaggeessuudhaan seenaa keessatti akka yaadatamu ta'eera. Yeroo sanarraa eegalee ilmaan Oromoo waggaa waggaadhaan 9 kabajachaa akka jiran beekameera. Wayita fincila kana yaadatanis ilmaan Oromoo wareegaman yaadachuun akkasumas kaayyoo wareegamtoota galmaan ga'uudhaaf waadaa isaanii haaromfachuudhaan kabaju. Fincilli diddaa gabrummaa kan baranaa kan kabajamu immoo
fincilli diddaa gabrummaa gara fincila xumura gabrummaatti jijjiiramuudhaan sadarkaa olaanaatti wareegama ba'aa jiru kana yaadachuudhaaf kaayyoo Oromoo milkeessuudhaaf akka ta'e beekameera. Hawaasni Oromoo biyya keessaa biyya alaa bakka adda addaatti ayyaana kana kabajachuuf sochiitti jiran. Ilmaan Oromoo bakka adda addaa jiran tokkummaa isaanii jabeeffatanii guyyaa kana akka yaadatanii fi kaayyoo wareegamtootaas galmaan ga'u irratti akka hojjetanis dhaamsi karaa adda addaa darbaa jira. Oduun sa'aatii kanaaf qabnu kanumaa qophii keenya fi waliin nagaannuu tura. Qophii tibbanaa. Waldaa ogeeyyii seeraa Oromoo addunyaatiin korri tokko gaafa onkoloolessa 21-22 biyya Ingilizii magaalaa Londonitti godhame ture. Kaayyoo walgahii sana hawaasa Oromoo biyya ambaa, dhaabbilee siyaasaa fi kan biroon Oromoo afuura wal hubannoo qabaatanii fincila xumura gabrummaa biyya keessaatti xumura akka godhamuuf. Qophii tibbanaarraatiin haasawaa dhaabbilee siyaasaa fi kan hawaasa Oromoo irratti godhan dhiyeessina dhaggeeffattoota keenya. Mee dura haasawaa dura teessuu waldaan dubartoota Oromoo addunyaa aadde Dinqinash Dheeressaa gabaabsineetiin dhiyeessina. Akka hubannuuf Oromoo keessa gantuun ni jira. Gowwoomamuun yookiin nama amanuun ni jira. Baramini gantummaan akka goobanaa daachee fi nama amanuun yookiin immoo gowwoomsamuun akka Abishee Garbaa otoo hin jiru ta'e Minilikas hin darbu ture. Bara darbii keessa itti fakkaachuun yookiin immoo gowwummaa akka Hayilee Fidaa otoo hin qabnu ta'e yeroo sana Oromoonni dammaqanii wal ijaaruu jalqaban mancaanii nafani ture. Bara wayyaanee keessa nama amanuurraa kan ka'e waraana keenya mooraatti gashinee otoo hin ficcisiisne ta'e wayyaaneen akkas akka garaashee biyya keenya keessa burraaqee haga kana hin geessisu. Xumura wayyaanee kana keessatti immoo garaa fi dantaa ofii ilaaluudhaan uummata keenya cabsiisaa jira. Otoo fi faachuun booda dhufeedha Oromoon. Kanaaf otoo hin gahin dura darbisnee akka yaadnuufan hin barbaadu. Yeroo ammaa kana maal gochaa jirra? Waan gochaa jiru sirriitti yoo hubanne maal akka ta'uuf jiru arguu dandeenya. Critical thinking nu barbaachisa amma waan irra jiru kana hubachuuf. Waan gochaa jiru Oromoon biyya keessaa dhiiga isaa dhangalaasee qabsoo finiinsaa jira. Nu birmadhaasechaa jira. Oromoon biyya keessaa qeerroodhaan hoogganame tokko tahee wayyaanee raasaa jira. Warra duriis naasisaa jira. Warri duriis Oromoon haga kana gaha jedhanii yaanne ture. Amma naasuudhaan ka'anii asifachi wacabbaraa namoota keenyas tokko tokkoon sammuu xaxaa jiru. Afaan faajjii uummata keenya keessatti uumaa jiru. Nuti isuma isaan jedhan fuunee afarsaa fi jirra. Jagnoota Oromoo nuu faarsaa jiru. Jagnoonni kun yeroo sana handhumanii fi Itoophiyaa Abashaan keessatti kabajamu Oromoon keessatti salphatu eeguuf turan, han hojjetaa turan. Malee Oromoon bakka biyya isaa ta'e abbaa biyyaa ta'e keessatti jiraatu miti.
itti dhaadachuun keenya bu'aansaa maaliidha isa jedhu akka hubannuuf jedheen. Oromoon daasporaa maal gochaa jira? Mee tokkoon keenya waan gochaa jirru ofii keenya haa ilaallu. Anarraa jalqabee jechuukooti. Kabira akkuma mataan nuuf mijatetti aangoota Ameerikaa haasofsiisaa jirra. Qunnamtii gochuun hamaadha jechuukoo miti garuu waan jennee dubbisnutu murteessa. Akka fedha keenyaatti dhaqnee haasofsiisna. Inni tokko Itoophiyaa tiksuuf dubbata. Inni tokko Oromoo bilisoomu jedhee dubbata. Jarru kana nu hubachuu hin danda'an. Confusion isaan gidduutti uumna. Warra Habashaa wajjin inni yeroo negosheetii goonu akkuma nutti dhagahameettidhaan wajjin hariiroo uumnu. Uummata Oromoo bakka buunee miti mataa keenyaan. Kuni walii gallee gaaffiin keenya maadhaa? Waan hojjechuu qabnu maalidha isa jennee adda baafannee afaan tokko yeroo dhaqnee dubbanna ta'e waan gaarii. Kanaafis mootummoonni itti himachaa jirru nu dhagahuu didaniiru. Kan ilaaluu qabnu uummanni biyya keessaa maal barbaada isa jedhu gaaffii kana of gaafanne gaaffii sanaaf deebii kennuu qabna. Gaaffii sanaaf yeroo deebii kenninu waan hojjechuu qabnu beekna jechuudha. Isa uummanni Oromoo gochaa jiru hin deeggarramoo hin mormina. Period. Hin deeggarroo ta'e waan gochuu qabnu dubbadha. Hin deeggarroo ta'e asuma irratti dhaabna. Maaliif yeroo keenya balleessuu hin barbaannu. Dhaabbilee siyaasaa Oromoo keessaa tokko kan haasaa godhan dura bakka bu'aa adda bilisummaa Oromoo tokkoo miti. Uummanni keenya gara laafummaarraa dhala kootu eegalee eeggatu akeekkachiisaan bira darbe basaasoo yaamiin obbidiyoo har'a erga labsii yeroo muddamaatii as lafa dhokatanii baanii gandarra deemanii nama guutsisaa jiru. Lammaffaa deebi'anii akka uummata keenyaa ciniinaniiru. Gara laafina uummata keenyaa biyyoodhaan makaniiru. Dhiiga ilmaan Oromoo qaqqaalin kaffalan gananiiru. Kanaaf waa guddaan weegaa jira. Tokkoyyuu taane gadi teenyee mari'annee yeroo dheeraa fudhannee itti qophoofnee malee akkasumatti itti buuneeyyuu hin dandeenyu. Kanaaf asuuf gabaabsee dubbadha. Beekan diina duwwaa achi laala. Allaalu nurra jirutu isa duwwaa waan ta'eef. Kanaaf obboleewwan koo dhaabadha laala. Du'a sareedha gadi du'aa jira uummanni keenya. Dhiiga ilmaan keessanii dhiiga ilmaan Oromoo sareen irraatti. Jarri gaafa karaa salaaleetiin abbaa hin caalle karaa giddaa kiiramuutiinis abbaa hin caalle asiin gibe olchanii awwaalchanii dhufan gaafas nuu kutatanii too dhufan Tigreen gaafas sinii kutattee dhufte har'ayyuu kan hin kutatin attamitti hin du'u nun ajjeeftan kan hin jedhin kan hin kutatin Oromoo nuyi dhugaa walitti muudhaaf nuyi du'uudhaaf illee hin duunu jechuuf hin kutan isaan jeesuudhaaf kutatanii dhufanii kanaaf. Adaaban aayilaan kara kennettaa cimmaa kutan. Isaan kun immoo bakka bu'aa adda dimokiraataa Oromooti. Haalli har'a biyya keenya keessatti mul'achaa jiru haala haaraadha. Uummataattuu ofiin of gurmeessee Oromiyaa guutuu keessatti mormii gaggeessuun wareegama guddaa baasaa jira. Mootummaan kun bakka buqqa'uu fi mootummaa sirna dimokiraatawaa saboota hundaaf sabootaan dhaabbateen bakka bu'uu qabayyan. Haalli addaa yeroo dhalatu akka itti qabsoof wajjin jijjiiramuu qaba. Oromoon saba kami wajjinuu lola akka hin qabne irra deddeebi'ee ibsaa jira. Mirgi saboota hundaa akka wal qixatti kabajamu gaafataa jira. Kun tokkummaa saboota Itoophiyaa bu'uura haaraa haqaa fi daran jabaa irratti ijaaruu karaa saaqaa jira. Sadarkaa Itoophiyaatti tokkummaa dhugaa ijaaruu irratti qabsaa'aa jira. Yoo maqaa Itoophiyaadhaa kan uummanni Oromoodhaa mirga isaa irratti hundaa'ee biyya san keessatti if argee kan saboota biraatii wajjin jiraachuudhaaf yoo qabsaa'u taate sanammoo balaaleffachuu hin qabnu san akka haalli nu baasetti ilaallee waliin deemuu nurra jira. Amma dabareen kan bakka bu'aa kallacha walabummaa Oromiyaati. Tokkummaa Itoophiyaa tabaanan tana tabiyyiti boottuuf tana nameentuuti mimmaan fixataa tokkummaa Itoophiyaa tan irratti jalloon keenya maali? Walaba Oromoon dammaqee jaaramee hidhatee Itoophiyaa bittinneessuu qaba. Itoophiyaa bittinnooftu qofatti Oromoo nagaa kennuu danda'a. Jaalattanis jibbisanii abbaan feetan mana minilikii dhaqaa gala nu hajjilmaan Oromoo du'uu hin hafin we are always in the forest. Believe me this. Itoophiyaan gaafisiin tokkoomtu gaafa Oromoon feete akkuu fi fedhuutu ka jaarratu taate saba Oromootiif fedha. Suni dur dhaabachuu hin dandeenyu. Ammoo kanani dhibiin nu jaaru hin taatu.
Dhumarratti adda bilisummaa Oromoo bakka bu'uudhaan miseensi gumii adda bilisummaa Oromoo Dr. Shugguut Galataa haasaa kana godhani. Waan lama addunyaan duraa barbaaddu jettani. Takka qabeenya keenya global kaapitaalii keessa gabaa addunyaa keessa galchuu danda'u. Lama nagaa waarii isaan naannoo sanatti qabanii humna ta'anii argamu. Nuu faallaa keenyaan dhaabbatan faallaa isaanii dhaabbanni akka isaanii kabachiifanne godhachuun yookaan achi immoo irra dhaabbanne fideemu. Sanaadhaan Oromoo wal barbaada. Oromoo tokko ta'ee aktii gochuu danda'u wal sarreessa. Kanaaf immoo humna nu barbaachisa. Waraanni hin jibleen jiru. Ani beekumsaa isaan kan warri beekumsaa isaa qabanii jiru. Riphee lolaa furgahaa loltuu waraanaa hoon isa kan akka wal tuffannu sana warri irratti hojjetan dhaabbataan ni jiru. Warri irratti hojjetan jiru dhaabichiinsa irratti hojjetaa jiru. Kana waajjiru biyya keessa waliinis itti bulannu toora hundaatiin tattaafataa jira. 2015 January February European Union an bakka bu'aa warra Ogaadeen warra Gambeellaa irraa namoota qaban dachila fudhadheetanii deemee ture. Torbee isaa dura jaarmaa garbiraatu deemee ture jaarmaa Oromoo. Torbee isaa dura jaarmaa Oromoo biyya keessaa hojjetutu deemee ture. Waajjirri nuti irra naannoof nu gara waajjiruma tokko dhabeettanii har'a bashaa san deemtu nutis ka deemnu hundi warri biyya keessaa mormanis kan isaan deeman. Warri biyya keessaa maal jedhanii himatu. Political room isaanuuf bal'isaa yoo si filmaataaf akka nu ta'u jedhe himata. Jaarmaan inni kaan biyyatti yoo gashitanii karaa nagaa hojjechuuf hin dandeenye is not fantasy isa dhugaa isaati kun nama jila maqaadhaa tokko lama sadii jedhee abalsu maaliif adiin kun walitti nu argisiisaa walitti beeku. Nuu immoo guruupiin tiimiin hin dhagne immoo maal jenna biyya sana keessa hegemooniitii fi elaffitu ijaaramee jira. Hiika hin qabu ragaadha taaturaa kanaaf isuma kana isiniin komate isiniin wabii godhatee himatarraa kanaaf bu'aa hin qabu jenne. Nu sadan keenya Oromoo dha bara. Inni arfan baamoon isii fi waan jedhu malee OPDO'n dhufeetu abbaan duulaafaa irra deemanii warri magaroon paarlaamantiin kootaati Oromoon elekshiiniidhaaf deemaa jirra elekshiinii keenya observii godhaa jedhe. Egaa amma gara Oromoo faa tolu qabsoon walitti nama fidde nuti akkan silasiin jedhe gooballe irraa cilalloo irraa maarraati walitti dhufni harka diinaa jalatti tol jennutti walitti dhufni miti. Haalatu walitti nu fide. Isa haalli walitti nu fide kanammoo tolfataadha. Garaagarummaan keenya jira akkasumas garaagarummaa ilaalcha siyaasaatu jira jechuu barbaadeetani. Foxoqiinsi dhalata hundi Oromoodhaaf bu'aa hin qaban. Gaafa gadi baanu gandummaa gosummaa amantii meeshaa isa ittiin gadi bahee godhata malee ilaalcha siyaasaatiin nuti keessaa gadi bahu. Ilaalcha siyaasaatu keessaa gadi nu baasee keessaa gadi bahee cillaafannaa gadi bahame sana immoo yeroo justify godhatu isa maddi habashaan dura keessi sana kaawwata. Kanaaf intensively waan mallasaan hojjete keessa keenyatti maqaan araaraadhaan maanguddoo bobbaasuudhaan namoota westii bobbaasuudhaan piroojeektii lamatu deemaa ture Awurooppaa keessatti daafis Ameerikaa keessatti immoo peace and dialogue maaloo jedhe. Isaan kun hundi Oromoo eliitii Oromoo keessatti hojjetaa turan. Isaan kanatu yaada ta'ee as bahee ilaalcha ta'ee as bahee ilaalcha sanaaf immoo an Oromoon dafee gurra kennu ganda amantii gosa yoo jenne gatii ta'u akkas ta'e. Kanatu waliin hojjechuu keessatti ishee kana wal fudhachiifataa walitti wal qabataa adeemnaa. Fataan jaarmiyaa tokkittiidha jaarmiyaa 10tu jiru peelloo jira. Nuus yaada garaagarummaa xixiqqoo qabdu kan wal dandeenye sababa nuti ittiin hojjenneef hin jiru. Ammoo walitti waa jechuu hin barbaachisu. Jecha sirreessa tokkoon waan tokko irra deddeebi'amee yoo dubbatamu dhugaa fakkaata. Jaarmiyaa biyya alaa miti. Kan abbaan fedhe fudhatees fudhachuu baates adda bilisummaa Oromoo uummata keessatti biyya keessatti fangshinii godhaa jenneetitti amannaa. Kanaaf jaarmiyaa biyya alaa miti. Biyya alaatti miseensaaf deeggaraa qaba. Haala amma jiru irratti hoggansa siyaasaa kan jennu. Hoggansa siyaasaa kennuu dandeessu haala. Nu hin dandeenyaa jenna. Itti jirraa jenna. Keessa darbinee balaa amma nu eeggatu san nutti aggaamatee jirus tokko lama sadii fuula dura dhaabbachuuf itti qabsaa jiraa jenna. Dhaggeeffattoota keenyaa qophiin keenya irraa xumurreerra. Waan nu caqastaniif horaa bulaa. An Dassoo Duulaati. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya
Kun sagantaa mala jireenyaati. Ani qopheessaan keessan Aliyyi Galatooti itti dhiyaadha. Qophii addaa keessatti tarsiimoo ilaalla jechuudha. Tarsiimoon guddisee barbaachisaa. Tarsiimoo jechuun waan lafa kaa'atte tokko akkaataa itti milkeessitu yookiin ammoo akkamitti akka fiixaan baatee waan barbaaddu san itti argachuu itti dandeettu jechuudha. Tarsiimoo yeroo baafattu haala jahaa laaluu qabda jechuudha. Tokko siyaasa naannoo sanitti deemu, diinagdee, aadaa, teknooloojii, seeraa fi environment waan jedhan kanneen laaluu qabda jechuudha. Politikaa yeroo laaltu mootummaan yeroo adda addaatitti rakkoo adda addaa keessa seenaa yookiin ammoo jabaataa yookiin dhageettii argata waan adda addaa horataa jechuudha. Kuni waa ati daladdu irratti dhiibbaa akkamii fudhata? Fakkeenyaaf hamma TPLF armaan dura Alshabaab jira maali jira jedhaniiti gargaarsa adda addaa horatanii uummata keenya beelessanii kaaniiti uummanni natural disasteriin beeleera jedhanii horii ittiin kadhatanii kun amma siyaasaa isaan dalagan jechuudha. Haala kanneen keessatti ati waan amma uummata Oromoo hin bilisoomsa jettee yeroo deemtu maal fa'a godhu sirra jira. Wanti kunniin akka uummanni Oromoo irra aanu. Kabiraa diinagdee uummata kan kee kana dureessa waa ofii nyaatu ofii tolfata lafa qaba aanan qaba dhadhaa qaba damma qaba. Uummanni kun mootummatti hajamu mootummatu isaan jiraata malee wanti mootummaa isaa godhu takka illee hin jiru ofii uf jiraachisaa jechuudha uummanni kun. Uummata kana yoo dhadhaa isaa lafa isaa qabeenya isaa irraa saamanii akka inni karabba'u godhanii hiyyeessa yoo godhani haala kana keessatti akkamitti qabsoo Oromoo kana bilisummaaf kadeemsiftu kana itti milkaa'uu dandeetta. Maaliif uummata kan keerra irkattee jiraatta yoo uummata kan kee hiyyeessa godhanii dadhabsiisanii waa ofii nyaatu waa ofii dhuguu yoo inni dhabe akkamitti atini waan kana dhimma itti baateeti qabsoo bilisummaa Oromoo kana bakkaan ga'uu dandeettaa jechuudha. Kabiraa aadaa yookaan sooshaal waan jedhan kana uummanni yeroo yerootti namni inji jijjiirama jechuudha. Fakkeenyaaf umrii yoo ilaalte amma namni Oromoo nama waggaa 30 gadiitti taraa jechuudha. Dargaggeessa taraa jechuudha. Dargaggeessi kun akkamitti qabsoo bilisummaa Oromoo kanaaf bu'aa guddaa kennuu danda'a jettee yoo itti yaadde waan tokko keessaa fuudhuu dandeettaa jechuudha. Kuni teknooloojiin haala amma dhufe kana fakkeenyaaf Oromoo Protestiin waan akka amma Feesbuukii fa'a yuutuubii waan adda addaa fayyadamuun qabsoon tun addunyaa kanarratti akka dhagaamtu godhaniiran. Dhagaamuun callaa isii gaa'aa miti. Maaliif dhagaamuun suni ajjecha Oromoo irraan dhaabu bilisummaan fidu garuu namni baay'een akka beeku hin godha. Namni akka yoo beeke influensii adda addaa jechuun dhiibbaa adda addaa mootummaa Itoophiyaa kanarra godhuu hin danda'amu. Mootummaa dhiibbaa callaan hin deemu jechuudha. Garuu teknooloojii kana dhimma baateeti qabsoo irratti akkamitti dhimma itti baana. Fakkeenyaaf akka amma Oromoo Hakkistii fuudhaniiti websaayitii isaanii kanneen keessa seenaniiti waan adda addaa fuula isaarra jijjiiran kana danda'anii waan akka baankii fa'a waan akka intelligence waa'ee isaan odeeffannoo isaan walitti qabatanii waa isaan godhuuf deeman kana danda'anii hakii godhanii militarii isaanii waa isaan ajjeesuuf deeman waa isaan godhuuf deeman kana danda'anii hakii godhanii ummata gabbaasanii moor silaa faayidaa guddaa qabaataa jechuudha. Attamitti teknooloojii kana dhimma itti bayaniiti rakkoo Oromoo kana irraa diqqeessuu yookaan gara bilisummaatti dhiyeessuu danda'ani. Seera fakkeenyaaf mootummaa yeroo adda addaatti seera jijjiiraa jechuudha. Seera san seerri biyya keenya ittiin hojjetu. Maaliif seerri ka hojjetu yoo manni murtiiti mootummaan adda adda ta'e malee yoo mootummaan ka seera baasu ka seera hojiirra oolchu ka seera jijjiiru waan maraa kenni godhu taate wanti seera jedhu hin jiru. Seera uummatarra inni baasee jira malee seerri isarra hojjetu hin jiru jechuudha. Haa ta'u haala san keessatti akkamitti seera kana dhimma ba'aniiti waan tokko itti godhuu danda'an jedhaniiti laalu. Seera hin jirre kana keessatti Oromoon maal godheeti qabsoo Oromoo gara afoo deemsisuu danda'a. Kun ammoo haala naannawaa san jiru jechuudha. Fakkeenyaaf kanan dubbatina, kanan laalina, kanan jedhina, kanan godhina, akkanan qabatina, waa akkana uffatina, waa akkana nyaatina mootummaa haala jedhu san keessatti akkamitti qabsoo Oromoo afuufutti deemsisuu danda'ama jedhaniiti itti yaaduun guddisee barbaachisaa jechuudha. So haala kanneen keessatti irra jetteeti maal inni wanti godhamuu danda'u jetteeti yaada haarawa fiddeeti yaada haarawa saniin waan tokko gootaa jechuudha.
Allaattiin gammoojjii osoo dubbatte qurxummiin galaanaa afaan baafatte lafeen lammii koo awwaalcha dhabee soora bineensaa tahee abbaan lafaa dhabee lafasaa sooree alagaan irraa jiraata takkaa falatee lafasaa irratti kan siraan bulaa qonni hafeeti takkaa falatee lafasaa irratti hojjetee bulaa qonni hafeeti. Tarsiimoo wanti barbaachisuuf yookiin hiree wayii uummata kan keetii uumuuf yookiin ammoo rakkoo wayiitu uummata kan keerra jira rakkoo sanarraa buusuuf tarsiimoo baafattaa jechuudha. Haala Oromoon keessa jirutti akkuma amma sirbarraa dhageettanitti uummanni Oromoo qeerraa buqqa'eeti lafasaa dhabeeti kuun bishaanii dhumatee kuun mana dhaatii dhumatee kuun ammoo dhagaa falaxaa jiraataa haala kana jijjiiruuf ammoo uummanni Oromoo waa wayii godhuu qaba. Tarsiimoo kana bifa afurtu jira. Tarsiimoon tokko ka hajaa ati qabaatte yookaan rakkoo wayii qabaattee fi baafattuu jechuudha. Fakkeenyaaf uummanni Oromoo ammatti qawween ganda maratti itti seenaniiti ajjeesanii hidhanii uma barbaada waan isaan barbaadan irra deemsisaaran jechuudha. So yeroo ammaa kanatti ummata akkana guyya guyyaan qawween ajjeesan mana dhaati guuranii waan barbaadan godhan kana akkamitti haala kana jala ummanni Oromoo baasuu danda'a. So tarsiimoo barbaachisaa jechuudha. So tarsiimoon kun waan adda addaa godhuun waan kana ofirraa dhaabsisuu hin danda'amaa jechuudha. So tarsiimoo sanniin baasanii jechuudha. Kun ammoo tarsiimoo waan qara gootee hin jirre godhuun. Fakkeenyaaf qara Oromoon nama ajjeesu nagaa barbaada maalii barbaada jedhamee haasa'ama. Amma haala ofii jijjiiree uummanni miiliyoona 50 kun gara lolaatitti fuula ofii yoo deebsise waan qara inni godhaaru ala jechuudha. Qara nagaan gaafataara adda addaa godhaara. Haalli inni itti deebeeti waraana ta'ee ofirraa inni itti dhooguu danda'u akkamitti danda'ama. Waraana yeroo isin jedhu qawwee callaa miti wanti ittiin lolan hedduutu jira. Biyya keenya keessa wanti mootummaa TPLF kana ittiin lola hedduutu jira. Waan sanniin mara dhimma ba'e akkamitti loluu danda'ama. Kabiraa tarsiimoo waan wayi qajeelatti waan beektuuf amma fakkeenya mootummaa TPLF kana bakka isa dhukkubsuu danda'u. Fakkeenyaaf waan amma accurate intelligence qajeelatti warra amma murtii kennu kanneen nama haga 10 kana TPLF keessa isaan keessa eessa akka jiran soxxeet isaan uduu dhoofte wannoo isaanii kun jim jedha. Waraana isaanii kuma ajjeesuu irra warra 10 isaan keessa murtii kennu soxxee horii haga barbaadetti baaftee odeeffannoo gayaa qabaatte 10 isaanii sisteema keessaa duubaafte. Wanti kun haga wayii laafuu hin mala. Fakkeenya waan amma accurate intelligence dhadheetuma waan san keessaa fuutaa jechuudha. Kun tarsiimoon waan amma qormaata guddaa gootuu jechuudha. Kun amma waan yeroo barbaachisu rakkoo ammaa kanaaf hiikkaan ta'u fakkeenyaaf ufafoo uummanni Oromoo akkamitti bulaa, akkamitti nagaa waliin jiraata, akkamitti namni martuu qanani'ee jiraata, ollaa olii akkamitti bulaa, maalii godhaan kun waan amma akkas qorattee kaatee akkana bullaa akkana wal bulchinaa jetteeti waan guddaa gootuu jechuudha. So tarsiimoo ka hajaarra hundaa'e ka waan qara gootee hin jirre yookaan waan addaa uumu kun ammoo waan haala keessa jiru beekuun tarkaanfii ati fudhattu kun ammoo qormaata bal'aa gootee ati gootuu jechuudha. Kanaaf wanti amma dhadha tarsiimoo haasa'e namni martuu yoo taa'ee yaade haala kana keessa jirra haala kana keessa akkamitti baana. Haala keessa jirurraa booyuu hin taane haala keessa jirturraa akkamitti baana. Ka jedhu kana ganama galgala namuu itti yaadeeti akka wal amanu waan kana yoo mari'ate wanti inni godhuu danda'u heddu. Wanti inni godhuu danda'u heddu jechuun wanti inni qara godhaa hin jirre. Kanaaf waa'ee tarsiimoo irratti akka dhuunfaatitti akka maatiitti akka naannawa jirtaniititti akka sabaatitti haala kana keessa akkamitti baanee bilisummaa keenya gonfanneeti nagayaan biyya keenya keessa jiraachuu dandeenya. Ka jedhu namuu bakka jirutti akka yaaduu danda'uu fi waan kana isin dhiyeesse galatooma.